السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول ينكينيا سجنتا نور السلام تيف كان أمدورا إسنيف وجنة إن شاء الله يربين جري تيفي كان رت سجنتا عليه هدوتو دبرجتشا دبتشا توري قبل نيجرا كيسان رفوف ديمنا إن شاء الله. مرة أقول ينكينا channel كنا سبسكرايب لايك شير بوچودان أكسمت يادا غرتي كومنتي جلتي يادا نما ججبيسان نوبريسا إسنين جنة. Marra obboleewwan keenya namni nama waanyu takkaa'u nama jibbo yookaan guddina kan kee jibbo tokko milkaa'ina kan kee gaafa ati guddatte bakka guddaa geettee jette akka waraana addunyaa sadaffaatti sodaata. Kanaaf obboleewwan keenya nuti namoota nu waanyan yookaan nu jibbanii fi yaadota garagaraa nuuf laataniif boota tokkollee hin qabnu. Har'aan kana namni waan hamaan jedhu hin dhabamu. Kanaafuu atiin jecha maal naan jedhan jedhu dhiistee jecha maaliin hojjechuu qaba jedhu qofa irratti xiyyeeffattee hojjechuu qabda. Kana jechuun kan koo jechi maal naan jedhan jedhu faayidaas ni qaba miidhaas ni qaba. Maarree bakkeen inni itti faayidaa qabu gaafa hojii khayrii tokko osoo ati dalaydu namni maal naan jedhe jettee itti saalfata yoo katahu taate bakka kanatti dogongortee jirta. Maal naan jedhanii osoo hin ta'in akka waan gaarii hojjetteetti iflaali. Obboleeyyan kiyyaa gaafa ammoo waan badaa tokko dalaydee maal naan jedhan jechi jedhus keessaa badee akka nama faayidaa takka illee hin qabneetti iflaali. Egaa yeroo ammaa kana addunyaan kun gara mandara tokkootti dhufaa jirti jedhamaa jira. Addunyaan tun karaa hedduudhaan walitti dhuftee ganda tokko ta'aa jira. Karaan isiin ganda tokko itti taates karaa sooshaal miidiyaa jedhamu kanaanis jechuudha. Sooshaal miidiyaan kun lafee dugda ummataa, lafee nama sagalee hin qabnee fi humna maleeyyiiti. Kanaafuu nutis sanuma fakkeenya fudhachuudhaan karaa chaanaala Nuuru Salaamtiif jedhamuudhaan dhufnee jira. Akkuma beekamu chaanala kanarratti ergaawwan hedduun bohaarsiisoo fi seenaawwan hedduun wantoota garagaraa chaanala kanarratti isinii darbaa jira. Maarree isinis chaanala keenya kana jala seenuudhaan wantoota hedduu irraa argatu. Yeroo ammaa kana chaanalli hedduun babal'ataa jira. Chaanalli hedduun fasaada hedduudhaan akkuma beekamu karaa shari'aa wal hin madaalleen adeemaa jira. Nutis faallaa kanaa wantoota kana dhabamsiisuudhaaf chaanala Nuuru Salaamtiif jedhu kana banneeti jira. Chaanalli kunis kan irratti adeemamu wantoota shari'aa waliif faallessinee fi karaa shari'aa qofa jechuudha. Kanaafuu isinis wantoota akkasii laaluu dhiiftanii karaa kana yoo dhuftan wantoota hedduu irraa baratu. Asumaanis ergaan keenya yoo jiraate chaanala keenya sabskiraayib godhuu fi laayik godhuu sheer waliif godhuun barbaachisaadha jechuudha. Yaada yoo qabaattan karaa komantiitiin nuu kennuu ni dandeessu. Akkasumas karaa Telegram chaanaliitii fi TikTokaa fi Facebookaanis nu hordofuuti dandeessu. Dargaggeessa abdii biyyaa, dargaggeetti abdii biyyaa, dargaggummaan kun barfaayaa, jajjabaadhaan kan guyyaa. Dargaggeessa abdii biyyaa, dargaggeetti abdii biyyaa, dargaggummaan kun barfaayaa, jajjabaadhaan kan guyyaa. Wanti jiru yoo jiraate obboleewwan keenya addunyaa kana gubbarratti namoonni seenaa badaa dalaganis hedduutu jira. Namoonni seenaa gaarii dalaganis hedduutu jira. Garuu kan seenaan isaanii faarfamee dhalootatti dabree dubbatamu namuma seenaa gaarii dalage qofaadha. Namni seenaa badaa dalage namoota irraa waa baran qofatu hordofa. Akkasuma namoota sammuu bal'atan qofatu hordofa. Seenaa gaarii ammoo kan beekuu fi kan beeknes barachuudhaaf yaala. Obboleewwan keenya nuti kallattii Nuuru Salaam TVtiin kaanee hojii kana eegaluun keenya maaliif jettanii namoonni nu gaafattanis yoo jiraatan addunyaa kana gubbaa yoo kan beektan ta'e biyyoota keenya osoo Oromiyaa yookaan biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessa alatti biyyoonni jiran fakkeenyaaf biyyoonni Faranjii, Chaayinaa fi biyyoonni garagaraa ilmi tokko gaafa dhalatee umriin isaa haasa'uu jalqabeerraa chaanala yookaan yuutuubiidhaan kallattii miidiyaalee garagaraatiin bananii fi waan inni taphatuu fi waan inni hojjetu yeroo inni boo'ee fi yeroo inni kolfes waraabaa achirraa maxxansuun. Kanaaf obboleewwan keenya seenaa garagaraa eega kanaa achirratti hojjetanii kanumaan milkaa'ina guddaa addunyaa irratti argamsiisu. Akkasuma kallattii miidiyaa kanaatiin fasaada garagaraa hojjechuudhaan maxxansu. Kanaaf obboleewwan keenya haa ta'uuti garuu nutis kallattii khayrii dalaguudhaaf
murannee kutannee sagalee malee namoota sagalee hin qabneef sagalee ta'uudhaaf kutannee jirra. Amma guyyaa biraa walitti deebinuuf ma'a salaam ila liqaa.